lola Sudaan keessatti humnoota addaa Rapid Support Forces jedhamanii fi humna ittisa biyyattii gidduutti adeemaa jiruun yoo xiqqaate namoonni 200 ol ajjeefamuu kanneen 1,000 ol ta'an irrammoo miidhaan qaqqabuu UN beeksiseera. Akkasumas dippiloomaatota US fi gamtaa Awurooppaarra haleellaan qaqqabuun gabaafameera. Ministeera dhimma alaa US kan ta'an Anthony Blinken akka jedhanitti konkolaataa dippiloomaatota US fe'ee deemaa turerra haleellaan qaqqabuus garuu namni miidhameen jiru. Gama biraan ammoo Sudaanitti ambaasaaddara gamtaa Awurooppaa kan ta'an Aidan O'Hara mana jireenyaa isaanii keessatti haleellaan gaheera. Ambaasaadarri EU kun lammii Ayirlaand yoo ta'an miidhaan cimaan akka irra hin geenye ministeerri dhimma alaa Ayirlaand Michel Martin beeksisaniiru. Michel akka jedhanitti haleellaan ambaasaaddara Aidan irra gahe mirga dippiloomaatotaa kan sarbudha. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Anthony Blinken jeneraaloti wal waraanan lameen deeggarsa namoomaaf jecha sa'aatii 24f dhukaasa dhaabuuf waliigalus ibsaniiru. Gaggeessaan humna addaa Sudaan Mohammad Hamdan Dagalo fuula Twitter isaarratti US waliin marii taasifameen sa'aatii 24f dhukaasa dhaabuuf waliigalteerra gahamuu barreesseera. Hoogganaan humna ittisaa biyyattii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhan waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun wiixata har'aa sa'aatii 12 irraa kan eegalu ta'uu himuun hojiirra oolmaa isaa ni ilaallaa jechuun CNN'tti himaniiru. Gama biraan hidhattoonni Rapid Support Force viidiyoo Twiitara gubbaatti sanbata darbee maxxansan irratti loltoonni Masrii buufata waraanaa kaaba Sudaan Meeroo'etti argamutti harka kennachaa jiru jechuu hordofee guyyaa har'aa pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi loltoonni Masrii muraasni Sudaan keessa jiraachuu mirkaneessuun lola biyyattii keessa adeemaa jirutti garuu hin hirmaanne jedhan. Siisiin loltoonni kun gartuu leenjii kennan ta'uu ibsuun lola waraana Sudaanii fi hidhattoota gidduutti adeemaa jiruun garuu gartuu tokko deeggaranii hin hirmaatanii jedhan. Maqaa masoo Hemeetii jedhamuun kan beekamu Jeneraal Mohammad Hamdan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Anthony Blinken fi biyyoota biroo michuu ta'an waliin mariin erga godhamee booda waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanarra gahuu ibsus waliigalteen dhukaasa dhaabuu har'a galgalarraa qabee akka hojiirra oolu abdatamus loltoonni waan hooggantoonni isaanii waliigalan hojiirra oolchu kan jedhu garuu shakkisiisaa jira. Ofii humni addaa Rapid Support Force jedhamuu fi kan humna ittisa biyyaa Sudaan lolaa jiru eenyu? Galaanaa Balaay dabalata qaba. Humni dafee qaqqabaa Rapid Support Force bara 2013 ka ijaarame yeroo ta'u ammaan kana sadarkaa hegeree Sudaan murteessuu irra ga'eera. Carraaqqii biyyattiitti bulchiinsa siivilii hundeessuun nageenya waaraa buusuuf taasifamu irratti wal dhibdee uumamaa jiru keessatti gahee olaanaa akka qabu amanama. Bara 2013 humni Rapid Support Force yeroo ijaaramu miseensonni hedduun kan walitti qabaman milishoota sarbamoota mirgaa hedduun himataman Jaanjaawid jedhaman irraati. Kaayyoon hundeeffama garee kana ammoo waraana Sudaan Daarfuur keessa tureen miidhama lammiilee Sudaan irra ga'u qolachuuf ture. Mootummaa Sudaanitus gurmeesse. Humni Rapid Support Force kun bara 2019 ajjechaa namoota mormiif ba'anii turan 120 dabalatee mirga namoomaa sarbuun himatamu. Raayyaa ittisa biyyaatiin alatti humni cimaan akkasii jiraachuun biyyattii keessatti akka madda tasgabbii dhabinsaatti ilaalamaa jira. Bara 2021 waraanni Sudaan bulchiinsa siivilii waliin ta'uudhaan biyya bulchaa yeroo ture aangoorraa kaasuunis ni himatamu. Isaan booda lammiileen Sudaan sirna dimookiraasii hawwan torban daandiitti ba'anii humni waraanaa kamiyyuu siyaasa keessa akka harkaan galfanne mormaa turaniiru. Isaan booda jeneraalonni waraanaa humna addaa Rapid Support Force fi waraana biyyattii aangoo gara bulchiinsa siiviliitti dabarsuuf waliigalteerra ga'anii turan. Hoogganaa humna addaa kanaa kataan Jeneraal Mohammad Hamdan Dagalo maqaa masoo Hemeetii jedhamuun beekaman bulchiinsa ammaa Sudaan kana harkaa qabu mana maree walabaa yookaan Sovereign Council keessatti pirezidantii itti aanaadha. Humni kun bara 2014-2015 keessa finciltoota Sudaan keessa socho'an irratti ooppireeshinii adda addaa gaggeessaa ture. Humni addaa Hemeetii kun Sudaaniin alatti Liibiyaa fi Yemen keessattis waraana irratti hirmaateera. Keessumaa Saawud Arabiyaa fi United Arab Emirates irraa deeggarsa argachuun Yemen keessatti waraana irratti hirmaachuun isaa humni isaa akkaan akka cimu taasiseera. Miseensonni Rapid Support Force 40,000 ta'an Yemenitti finciltoota warra Huutii waraananiiru. Humni Rapid Support Force kun Yemen keessatti qofa miti. Liibiyaa keessattis miseensonni isaa 1,000 ta'an Jeneraal Khaliifaa Haftaar waliin hiriiruun waraana irratti qooda fudhachaa turani. Hemeetiin humnaan warqee Daarfuur milishoota biroo irraa erga fudhataniin booda humna addaa dafee qaqqabaa Rapid Support Force kana daldala warqeetiin duroomsaniiru jedhamu. Jeneraalli kun bara bulchiinsa Albashir keessa hooggantoota ajandaa Islaamummaa oofan waraanicha keessaa ari'amuu qabuu jechuun alatti humnoota lamaan kana walitti makuudhaaf waggoota 5 hanga 10 gaafataniiru. Haa ta'u malee pirezidantiin mana marichaa fi hoogganaan waraanaa biyyatti Jeneraal Al-Burhaan ammoo humnoota lamaan walitti makuu kan qabnu waggaa 2 gadii jechuun dhimma kanarratti walitti bu'u.
Waraanni amma Sudaan keessatti dhalate biyyoota ollaa Sudaaniif karaa adda addaa dhiibbaa waan qabuuf biyyootni ollaa ejjennoo qabaachuu akka danda'an dhimma siyaasaa naannoo gaanfa Afrikaa kan xiinxalan dhalataan Eertiraa Landan jiraatan obbo Abdurrahman Sa'id Abbo Hashim BBCtti dubbataniiru. Keessumaa Masriin waraana kana keessa harka galfachuu maltii jedhu. Jalqaba garuu waraanichi waan oolu hin turre jedhan. የሁለቱ ሰራዊት መጋጨት የጊዜ ጉዳይ ብቻ ነው የነበረው ምክንያቱም ወራኖተ ለማኒ ዲማ የሮቲ መሌ ዋን ኦሉን ቱሬ biyya tokko keessa waraanni lama yeroo jiraatu walitti bu'uun waan hin namnedha. Warri Masree raayyaa ittisa biyyaa kan Alburhaan deeggaru waraana dilee kana waliin waggoota darban shaakalli hedduu gochaa turan. Dhimma hidha haaromsaa irratti tarii Itoophiyaa irratti tarkaanfii waraanaa ni fudhatu yoo ta'e deeggarsaan barbaachisa. Sababii kanatti hariiroo waraanaa Sudaan waliin qaban jabeessaa turan. Buufata waraanaa qilleensaa Sudaan Meeroo'ee jiru keessa humni qilleensaa fi lafoo Masrii socho'aa ture. Lola tibba kanaanis loltoonni Masrii milishoota Hemetiin qabamanii jiru jedhama. Warri Masree Sudaan irraa fedha guddaa qabu. Daangaa kibba Masree bal'inaan kan qooddatan Sudaan waliini. Kanaaf Sudaan keessa jijjiiramni dhufuu fi tasgabbii dhabuun dhalatu biyya kamuu caala Masrii miidhuu danda'a. Amma xiyyaarota Sudaan kan balaliisan warra Masriitii kan jedhamaa jiru. Anis dhugaa ta'aa jedheen fudhadha. Sababni isaa seenaa dhumaanuu humni qilleensaa Sudaan bara 1956 irraa eegalee hanga ammaatti jabaateen beeku. Warri Sudaan harka hedduu kan irratti of amanan humna lafoo isaanii irratti. Kanaaf Masreen ifatti labsu baattus waraanicha keessatti hirmaannaa qabaachuun ishee beekamaa jira. Lameen keessaa tokko injifatee bulchiinsi yoo jijjiirame mootummaa akkamitti dhufaa jedhanii yaadda'u malu. Akka Masrii yaaddoo kan qabaachuu danda'an Chaadii fi Eertiraadha. Waggaa lama dura waraanni waliinii kaaba Itoophiyaa yeroo eegalu humnoonni Sudaan kan Alburhaaniin hoogganaman naannoo daangaa Alfashaagaa jedhamu qabatanii turan. Amma tarii Itoophiyaan rakkoo sana furuuf haala Sudaan ammaa akka carraatti fayyadamuu maltii yaada jedhu irratti Abbo Hashim akkas jedhaniiru. ፕሮቮኬቲቭ ነበር ክዳት ነበር የተፈጸመው በኢትዮጵያ ላይ ግን wanti ture dubbii barbaacha. Alburhaan gocha sanaan Itoophiyaa ganeera. Gama Itoophiyaatiin dhimmicha tasgabbaanii qabuun dhiibbaa Masrii ta'uu danda'a jedhanii ilaaluun dhiibuun feene. Alburhaan gama Itoophiyaan hedduu waan jaallatamu miti. Itoophiyaadhaaf deemuun isaa waan gaarii ta'uu danda'a. Rakkoon isaa garuu Hemetiin milishaadha. Loltuu idilee miti. Kanaaf hariiroon isaan waliin godhamu itti fufaa ta'uu dhiisuu mala. Yeroodhaaf fayyaduu danda'a ta'a. Hariiroo tarsimawaa gochuu kan barbaachisu haalli kun tasgabbaa'ee yeroo mootummaan fudhatama lammiilee argatu dhufudha. Qaawwa kana fayyadamanii lafa Alfashagaa deebisanii humnaan qabachuudhaaf garuu haalli keessoo Itoophiyaa waan ayyamu natti hin fakkaatu. አይፈቅዱም ለኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ሌላ ጦርነት ላይ ለመግባት። Dhaggeeffattoota amammoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Godina Arsii Aanaa Xiyoo ganda Dooshaa jedhamutti namoonni sangaa qircaa qalatan keessaa warqii giraama 18 walakkaa argachuu OBN gabaaseera. Namoonni kunneen sangaa kana birrii 40,000 kan bitan yoo ta'u warqii sangaa kana keessaa argame immoo birrii 53 gurguruun 13,000 buufataniiru jedha gabaasichi. Artistiin dorgommii suuraa beekamaa mo'atee hojiin Finfinneetti namoonni kaleen isaanii hojii dhaabee tajaajilli diyaalisisii argachuuf si'a tokkotti giddi galeessan birrii 2,500 hanga 3,000 kaffalu. Namni kaleen isaa hojii dhaabde torbanitti yoo xiqqaate si'a 3 tajaajila diyaalisisii argachuu akka qabaatu ogeessotaan ni gorfama. Namoonni tajaajila diyaalisisii guyyaa guyyaan yeroon argachuu qabanillee jiru. Maallaqa hangasii kaffalanii tajaajila kana argachuun garuu namoota hedduutti ni jabaata. Ofii kalee keenya akkamitti eeggachuu dandeenya laata? Dhimma kanarratti ispeeshaalistii keessoo qaamaa fi kalee kan ta'an Dr. Maammoo Nugusee gaafanneerra. Hojii kalee keenyaa ibsuun jalqabu. Kaleen wantoota qaama keenyaaf barbaachisan fakkeenyaaf lafee keenya kan jabeessan elektiroolaayitii wanta jedhaman isaan kana to'achuu akkasumas dhiigni keenya dhiigni diimaan akka inni oomishamuuf seeraan qaamni keenya dalagaa barbaachisu akka hojjetuuf hormoonii maddisiisutu jira. Hormoonii qaama keenya akka dhiiga oomishu taasisu kalee keenyarraa madda. Akkasumas asiidii fi beezii wanti jedhamu wanti qaama keenya keessatti yeroo nyaanni nyaannu gara anniisaatti jijjiiramu gadhiifaman isaan kun madaallii isaanii yoo dabarsan yoo baay'atan yoo hir'atan kana kan sirreessu tokko kalee keenyaa jechuudha. Kanaaf osoo gadi buunee gara ija maayikirooskoopiitiin ilaalle faayidaan kalee keenyaa warshaawwan gurguddaa hedduu kan fakkeeffamuu fi irra kan caaludha jechuudha. Wantoonni ijoon kaleen keenya akka hojii akka dhaabu taasisan maal fa'a isaanii? Namoota umurii giddu galeessaa keessatti dhiibbaa dhiigaatii fi kan akka qacceerraa dhufu immuuniitiirraan hundaa'ee qacceerraa kan dhufu kan osoo hin beekeen kalee keessoodhuma isaa suuta miidhaa deemutu jira.
inni kaan dhiibbaa dhiigaati, inni kaan sukkaaraani. Kan akka cirrachaa kunis immoo cirrachi kalee kunis kalee miidhuu danda'a. Qorichoonni fakkeenyaaf dhukkubbii adda addaa damdamachiisuuf kennaman mata dhukkubbii fa'iif kan kennaman kan akka daayikiloofenaak jedhaman jiru qorichoonni gosa qabu. Isaan kun osoo hakimni ajajiin seeraan ala fudhatamanii kalee irratti miidhaa geessisuu danda'an jiru. Infekshiniin garaagaraa kan akka busaafaa jira. Darbee immoo yeroo ulfaattis dhibeen akkasii dhiibbaa dhiigaa ol kaasuudhaan kalee irrattis miidhaa qaqqabsiisu jira. Battalatti immoo kan mudatu aktivitii fi kiroonik jennaan dhibee kalee yeroo gabaabaa keessatti mudate kaleen namaa deebi'ee fayyuu dandamachuu kan danda'uu fi kan guutumaa guututti immoo hojiin alaa ta'uu danda'u jechuudha. Kiroonik kan jennuun. Inni aktivitiin kun dhiigni gannamuu tasaa namni tokko dhiigni baay'een gannamee dhiigni sun dafee yookiin gulukoosiidhaan isaa ta'uu dhiigaan bakka hin buune taanaan kalee miidha. Namni tokko garaa kaasaa yookiin immoo laphee cabsuu taate kunis dhugaatii barbaachisuun yookiin bishaan barbaachisuun bakka hin buusne taanaan kalee namaa miidhaa jechuudha. Inni kaleedhaan booddee immoo cirracha kana akkasumas xannachi piroosteetii jedhamtu jirti. Yoo xannachi piroosteetii sun guddattee kunillee namoota umuriidhaan waggaa 40-50 booddee jiran irratti mul'ata. Baay'inaani yoo isheen fincaan akka hin baane cuftee suuta kalee miidhuu dandeessi jechuudha. Tole namoonni otoo balaa kanaaf hin saaxilamniin immoo dursanii of eeguudhaaf maal faatu gorfama? Deebi'ee asumatti Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee rakkoowwan amma kaaftan keessaa maaltu namoota balaadhaaf saaxila? Baay'een isaa umurii giddu galeessaa irratti rakkinni kalee yogguu mudatu waan akka qacceedhaan wal qabatee aawutoo immuuniin kan jedhamu waan akkasii kanatu jiru. Isaan ittisuu hin dandeenyu baay'inaan haala jiruuf jireenya namoota irratti hundaa'a. Namoonni tokko haala jiruuf jireenya gadaanaa keessa jiraatanii dhibee kanaaf saaxilamuu ni danda'u. Inni kaan dhibee haaluma jireenya fooyya'aa namoonni jiraachaa deemaniin wal qabatee kan dhufu kan akka dhibee sukkaaraatiin wal qabatu, dhibee dhiibbaa dhiigaatiin wal qabatu waan ta'eef isaan kanarratti xiyyeeffannaan kennamee dhiibbaa dhiigaa seeraan to'achuu, qoricha dhiibbaa dhiigaaf kenname seeraan fudhachuu, sukkaaraa seeraan yaalii argachuu kun ni ittisa. Taphni chaampiyoons liigii awurooppaa nuusa xumuraa har'aa fi bor taphatama. Galaanaa Balaayee odeessaalee ispoortii jiran isinitti hima. Jaallattoota kubbaa miilaaf taphni piriimiyeer liigii Ingiliz sanbattan lamaan darbanii tapha chaampiyoons liigii nuusa xumuraa kibxataa har'aa fi roobii boruu itti dabalatee dubbii ijoodha. Sanbattan darban liigiiwwan awurooppaa gurguddoo 5 kilaboota dursaa turaniif torban gaariin turre. Arsenaal qabxii murteessaa 2 dhabee garaagarummaa qabxiittiin siitii dursu 4tti gadi bu'uun hawwattummaa liigichaa dabalee liigicha barana eenyu injifata gaaffii jedhu kaaseera. Tapha liigichaa tokko kaleessa taphatameen akka bara dheengaddaa kan hin jirre Liivarpuul Liidz Yuunaayitediin goolii 6-1 injifateera. 2 kagalche Mohaammed Saalaa gooliiwwan miila bitaan lakkoofsise 107 ga'ee seenaa piriimiyeer liigii keessatti adda duree ta'eera. Har'a shaampiyoons liigiin deebi'ee Cheelsiif Riyaal Maadriid, Naapoliif Miilaan tapha dhaqaa galaa isa lammataan warra walakkaa xumuraaf darban adda baasa. Torbee darbe dirree Maadriid Saantiyaagoo Beernabootti malee daqiiqaawwan dhumaa 35 taphattoota 10 taphatee 2-0 kan injifatame Cheelsiin abdiin shaampiyoons liigiin dhumne jedha. Cheelsiin har'a dirree isaa Staanfoord Biriij irratti sa'a 4 irraa eegalee shaampiyoonaa bara darbee Maadriid morkata. Leenjisaan yeroo ce'umsaa Cheelsii Frank Lampaard guyyoota dura kilabicha erga qabatee tapha itti milkaa'ee hin qabu. Yaada miidiyaaleef kenneen bakka ga'uu feenuun jirru garuu yaadni Cheelsiin cabeeraa jedhu humnaa olii jechuun dubbate. Lampaard bara 2012 bara taphataa Cheelsii ture. Kilabichi yeroo duraaf shaampiyoonaa Awurooppaa akka ta'u hedduu gargaare. Amma leenjisummaan qabxii torbee darbee garagalchuun seenaa dalaguun danda'amaa yaada jedhuuf deebii yoo kennu dhimmi kibxata ta'uu kamuu shaampiyoons liigii irraan caaluu jedhe. Garee falmannu haala qabatamaa keessa jirruu fi qabxii jirurraa yoo laallu sana gochuuf baay'ee cumuutu nurra jira waan addaa ta'aa jedhe. Leenjisaan lammii Xaaliyaan Kaarlo Ancelooti Maadriid bara darbe tapha dhaqaa galaa isa jalqabaan 3-1 Cheelsii injifatee akka turee fi isa lammataan garuu duubaa ka'ee durfamuun taphichi gara yeroo dabalataa ce'ee injifannoo Maadriid 5-4 xumuramuu yaadachuun har'a jabaannee taphannaa jedhan. Taphni shaampiyoons liigii biraan har'a sa'a wal fakkaatutti godhamu kilaboota Xaaliyaan 2 isa walitti fidudha. Barana seeriyaa Xaaliyaan garaagarummaa hedduun ka dursaa jiru Naapoliin Miilaaniin 1-0 torbee darbe erga injifatame booda har'a dirreesaa istaadiyeemii Diyaagoo Armaandoo Maaraadonaatti tapha murteessaa godha. Injifataan lammii Naayijeeriyaa bara kana milkaa'ina addaa argatee dubbii ijoo fi ija kilaboota Ingiliz galee gabaan isaas ol ka'e Viktoor Osimhen miidhamaa deebi'ee Naapoliif ni hiriira.
tarii tapha kanarratti garaagarummaa uumaa jedhamees eegama. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jenne xumurree odeessaalee dabalataa argachuuf marsariitii keenya mil'achuu ni dandeenya.